xiiqiin dammarra mi'oofti jedhanii amma si mi'oofte gaafa dura gaafa beerri mana kee warastu maal eegdachitti maan du'iin deemte lubbuun takkitti waa laman baatu habibti meeshaa akkana laffaate dhufteerra caffarti ishiin baatii lama ulfa baatii lamaati aniin hojjedhu qas ba'anni fidi masaarifa jettee namtichi akkana saqqaltee irraa nyaataa jirti isheen atiyoo aga baatii sagal akka har'aa dalagaa irraa buutee bedeemtee dhalteeti. Tumama sanu tumama kam daa'imti keetu dhalatte alhamdulillah jedhiitidhe amantaa kiyya jijjiire obboleeyyan kiyya dhabe abbaa kiyya dhabe haadha kiyya dhabe maatii kiyya dhabe dhirsa kiyya dhabe ilmoo kiyya dhabe jechaa jirtu obboleettiin keenya kun dogoggorrii kan dhufe sirraayyu haqni jirtu kan dhagizee abbaan ilmoo fi gurguraturra geenye kalaas ilmoo keetii miti duniyaa kaffalii kotatii kee haabadu ilmoo kee hin caalu kaffaltee maa yeroo irraan fudhatiin tuf namtittiin kee immoo amma mucattii hawaalaa galchitee maallaqa siin jechuu baannaan takka inni lammataa immoo gara si jala dabarsuu baannaan mucayyoo kee namni yoo si bilbile bilbilan kaaftu dhimma kee caaltu hordoftoonni akka dhaga'aniifan ijoolleen hedduun viidiyoo ishii ilaalanii na bilbilaa jiran waasaabiin sagalee natti ergaa jiran meesenjeran sagaleen ergaa turan jiranii maaliif iyyuu bimmaa dubbiftuu koomantii keenya dubbisi koomantii dubbisi maannati yaanii YouTubera guddaa yoo taates jala seente koomantii kee dubbifatte waan namni siin jedhu kun waan si fayyadus jiraachuu danda'a waan si aarsus jiraachuu danda'a namni koomantii irraa waa hedduu barata ati jaanja'uu bichaa teessee bakka yeroo hunda assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan kooshoo jirtu bakka jirtanitti nageenya kiyya isin qaqqabu jecha har'ammoo waan addaatiin isin dhufee jira. Maal qabattee dhuftee yoo jettanii viidiyoo obboleettiin kiyya caaltuun kalee gadhiiste irratti egaa akka nama naannoo tokko jirtutti wal gorsaa akka jettan gorsinee turre gorsa keenya kanas hagas mara hojiirrallee oolchine jechuudha caaltuun homaa jechuun ittiinis egaa viidiyoo ishii agartanii jirtu ijoolleen baay'eellee koongiraa baga gammaddee jechaanii jirtu hundaafiyyuu nuti gizee tokko takka ani kan ajaa'ibu nuti dhaloota bubbeedha jechuudha dhaloota bubbee maaliif jettee yoo jettan gaafa duraa maal jettanii caaltu kana qeeqaa turtanii maal jettanii itti lolaa turtanii koomantii akkamii barreessaa fi akka turtan isin hunduu quba qabdanii jechuudha maaliif hin dubbannee maafi ofii keetii waan hundee hin sirreeffannee akka dubartii takka jettanii ijoolleen hedduu lolaa turtanii jechuudha har'a kanammoo maaltu argamnaan baga nagaan galtee baana keetti baga gammaddee baga maal taatee jettu maaltu nama gammachiisa billaa aleekum mee mana hajjii kana deebi'uun gammachuu takka illee hin qabu garuu mucattiin kunillee akkanumaan asirra teessee afaan banuu malee waanuma takka qajeelchitee yaadaa hin jirtu jechuudha dhiifamallee naaf godhaate ani na aarsitii jechuudha caaltuun maaliifuu namni kun jireenya ofiirratti murteeffanne maalidha egaa waraabessi darbetti sareenii duttii ka jedhan sana ishiitti dhufe jechuudha meeshaan ishiis daa'imti ishiis ishuma ishiin jirtuuti miti kan waan hunduu ta'ee kan waan hunduu irratti raawwatame beera kana hajjiin sadaffaa fidate jechuudha waan haaraa miti kun jechuudha waan hagas mara isiniif ibsuu nu barbaachisu takka hin jiru garuu namoonni akka waan takka hin beekne akka waan hin agarre tokkotti baga gammaddee daa'ima ofiitti namni waa meeqa ta'a maal jechaa jirtanii daa'ima ishee irratti mul'atte meeshaan ishee irratti mul'ate dadhabbiin ishee irratti mul'ate namni si'a tokko mana ofiitii jechaan dhumaa irratti ilaala si'a lamallee in ilaala ka sadaffaa kun garuu maali mee natti maashiniin kun mee ishiin hunda'um hajjiin kun akka waan gara nyaattee isaa qabdu akka waan nyaateen bullee akka ni waan qulqulluurra hin ciifne akka waan huccuunsa irraa miicamne isaa gaddaa jirti maal ishii gochaa ture maanni wanta hajjiin asirratti nama gaddisiisu takka hin jiru kun maal agarsiisa dadhubbummaa kee caaltu dubartii cimtuu taatee osoo ofirraa lolattee otoo ofirraa dhorkitee namtichi kun kana guutuu nus hin ga'u ture amma ammas garagaltee jaartiin hajjiin fuudhe kun nama gaariidha jechuu kiyyaa miti osoo ati teessee afaan bantuu gaafa duraallee kan ishiin dhuftee meeshaa keettis mana keettis galte beekte ammallee viidiyoo gadhiifte jala koomantii dubbifadhu waan hordoftoonni keessiin jedhan laaliitii hojiirra oolchii siin jedhee sitti himuuf si bilbila bilbila hin kaaftu yaa obboleettii kiyya
namuu achii fi asii nama bilbilee immoo mucayyoo kana sirreessaa mucayyoo kana deebisaa akkas godhaa nuun jedha. Kunoo ishiin haati kana bilbila namarraan kaaftu yookiin ofii ishiitii waa takka tasarraftee waa takka sirreeffatuu hin dandeessu. Ani nama akka caaltuu fi akka abdii kana gowwaan agarre dhugaa isinitti himu. Dhiifama naaf godhaa sirratti ani na aarsa namni dadhabaan namni ofitti amanee waa takka hin goone numa na aarsa. Beektanii? Kanaafiyyuu amma mee hajjiitti baqqaatee abaarsa haadhaaf abbaan sirriitti qabda obboleettii kiyya dhugaa sitti hima. Mee akkamitti namni hajjiitti deebi'a? Ammallee as teessee agaa jechaa ooltu deemtee hajjii birriin kun hin dhumti birrii duniyaa jechuun hin dhumtiin dhuftiiti. Hajjii waan si gaafate waan inni si gaafate kaffaltee mucayyoo kee qabattee ofirra taa'u. Amma namtittiin viidiyoo ishii kana ilaaltee silaa ishii fi hajjiin kunuu walii galanii mucayyoo kanatti shira dalaganii karaa keeriirra deemaa jiranii maaliif achi deebi'iin barbaachisee waan ni beektu tokko hin jiru wanti ishiin itti yaadde tokko hin jiru bakka mucuma kiyya fudhadha jedheen mana kanatti deebi'ee maal ta'ee jetti. Mee borummoo as baatee ammallee waa ta'e jettee yoo namtichi kun waa si godhe as baatee nutti dubbattamoo nama himattamoo kun isaa nama saalfachiisa iyyuu dhugaa nama saalfachiisa. Aarsaan ati kaffalte aarsaa intalli namaa kaffaltuu olidha. Kan namni viidiyoo kanarra taa'ee si ilaaluu olidha nuti si beekna warri si beeknu biyya kana keessatti. Kana hunda dandeessee ammallee deebitee ibiddumatti maal obboleettii kiyya maaloo sammuu keetti fayyadami rabbiin fayyaa guutuu sammuu yaaduu qabdu sii kenne. Akkamitti deebitee ilmoo ishiitiif jecha galti ilmoo ishiitiif jecha waan feete taati jetta warra jala deemtanii barreessitanis kun dogoggora dhugaa rabbii isinitti hima. Maal yoo jettanii ilmoon ishii bakka feete yoo deemtee boru haadha kiyya jechuun hin oolu. Ayyee ilmoo kiyya yoo jette maallaqa inni gaafate maallaqa hajjiin gaafate kana kaffaltee ilmoo ishii fudhatu maal godhure gizeedha. Gizeen akkas nama gootii mitiire. Maaliifuu namtichi yaani abbaan ilmoo ofii gurguratu geenye jirra jechaadha. Gizee abbaan ilmoo ofii gurguraturra geenye. Kalaas ilmoo keetii miti. Duniyaa kaffalii kotatii kee haa badu ilmoo kee hin caalu kaffaltee maa yeroo irraan fudhatiin tuf namtittiin kee immoo amma mucattii hawaalaa galchitee maallaqa siin jechuu baannaan takka inni lammataa immoo gara si jala dabarsuu baannaan mucayyoo kee namni yoo si bilbile bilbilan kaaftu dhimma kee caaltu hordoftoonni akka dhaga'aniif ijoolleen hedduun viidiyoo ishii ilaalanii na bilbilaa jiran waasaabiin sagalee natti ergaa jiran meesenjeran sagalee natti ergaa turan jiranii. Maaliif iyyuu bimma dubbiftu koomantii keenya dubbisi koomantii dubbisi maannati yaani yuutubara guddaa yoo taates jala seente koomantii kee dubbifattee waan namni siin jedhu kun waan si fayyadus jiraachuu danda'a waan si aarsus jiraachuu danda'a namni koomantii irraa waa hedduu barata ati jaanja'uu bichaa teessee bakka yeroo hunda mee as baatee ofii keetii dubbatatte bar ani hajjii jecha beela'ee ture. Daaree ture ofii uffata moofaa uffadhee isa haarawaa bitaa ture maa dirqii qabda obboleettii kiyya yoonni dhibame yoonni rakkate yoonni jazaa sirraa qabaate yoonni akka ilma dhiiraa tokko si dhaabbatee si gargaaree osoo dalagataa jiru dalagaan harkaa baddee faana osoo nagaan nyaattanii duniyaa qabdan sun sin harkaa dhumtee ati immoo duniyaa dhuma sana agartee isa kidatiidhaan irraa deemtee jiraatte hayyee kuni badiidha jedhama osoo ati laattuufi. Osoo baastuuni osoo algaa gaariirra ciibsitu osoo mana arabaa deemtee dararamtee ulfaa gabaatii sagal dhaluu geessu dalagdee saalaattuu nu shira meeqa sirratti dalage maal deebitee hajjii akkas ta'e hajjiidhaa siin ba'e maal ibboo mucattiin ishiin amma jirtu bar ibiddarra isa oofaa jirti baga isa oofte istaahil hajjiin nama haarsaa isaa kaffalanii miti. Tamaam daljeessa argi daljeessi amalli daljeessa. Fuggisee rabbii isa uume hajjii kana jechuudha. Dhiifama naa godhanii soomana keessa jiran ana waan gadheena dubbisaa jiran uummanni kun yaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya na aarsiti caaltu. Isarra darbitee hajjii kana akka waan gaarii gootee ammaas baatee haasa'uun kee kun dogoggora guddaadha. Maali yoo naan jette namni kun namaa jedhee amantaa jijjiiruu jechuun maalidha yaa obboleettii kiyya qaali. Wanti amantaa sanaa soo siin galiin amantaa kee kana onnee guutuudhaan garaa qulqulluun osoo itti hin hamaniin hajjii jecha jijjiirte malee bar amantaa kana itti amantee waa irraa barattee waa'ee musliimummaa kanaa barattee miti bar kan amantaa kee jijjiirteti.
akkati jettutti kanatti jechuudha. Namni kamuyyoo amantaa kamittuu haa amanu. Nuyin kun guutuun oromummaa walitti qabna malee amantaa walitti hin qabnu. Garuummoo namni kun amantaa ofii kana na barsiisee karaan qajeelaa kanadha kuni kanadha jedhee yoo na barsiisee yoo baradhee itti amanee keessi kiyya itti amanee dhibbaan dhibba jedhe keessa kiyya mush namticha jaaladheef jaalalli kan bira amantaan kan bira jaalalli amantaarraa eegala soo beekteeyyuu jechuudha. Garuu atiin kun hajjii jecha malee amantaa kana jaalattee kabajjee irraa barattee miti jechuudha. Kun ifa manaaf godha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isiniin kan nadaran waa'ee amantaa beektan ni jirtu. Ani waa'ee amantaa keessallee fagaadhee deemuu hin barbaadu. Maali yoo jettan amantaan kan abbaatii biyyi immoo kan hundaati oromummaan takka nuti. Beektanii waan ishiin jetteef kana jedhe amantaa kiyya jijjiiree obboleeyyan kiyya dhabee abbaa kiyya dhabee haadha kiyya dhabee maatii kiyya dhabee dhirsa kiyya dhabee ilmoo kiyya dhabee jechaa jirti obboleettiin keenya kun dogoggorrii kan dhufe sirraayyu haqni jirtu kana dhalaan nama jallataa kanayyuu sirreessuu dandeessi. Agas mara jabaatee immoo yoo isa sirreessuu hin dandeenye irraa bahe akka nama kamii jiraadha bifti hojjetattee bulta isaafuu kun hojidaara ambaa dhiqxee laataa fi jirtaa miti of immoo hin dadhabdu jechuudha. Maal agarsiisa kun dadhabbina kee nyaadha boruu ammallee soo akkana jettu daa'imni ishee irraa fudhatu hin dhageessu immoo boruu isiniin kun. Mee namni hajjiin namaati haarsaa kaffaltuu fi dhayaa caaltu si gorsinee dadhabne bara. Hajjii caala nu caala hajjii filattee miti baga filattee soo nama sii ta'u filattee nama gaarii filattee hayyuu bareeda nuti tola ture. Namni ilmoo isaa si gurguradha jedhu ammas deebitee lubbuu kee si dhabsiisuu yookiin waa si gochuu manuma sanatti illee sheeka fiddee quraana qaraasiftee moo mana sana nazzaftee maal faayidaan mana siirii fi maaliin shiraan xaxamee jiru zimmettee achuma teessee amma akka baalabbaataa achi haasa'u. Maali sammuu kee maan fayyadamne obboleettii kiyya abboo agarte mana namaarra deemtees akka kajeeltuu ta'e akka saree ta'e jettee atuu himatte manni namaa mana namaati of dandeessee dalagataa jirta. Harki kee fayya miilli kee fayya caban qabdu muraan qabdu maal as baatee bu'aa ooluu nati jireenya mataa kee irratti murtee kadhabdu maayinni dubartii dadhabdu jechuun maayinni. Waan hin taane hin jiru biyya kana keessatti waan nan akkas hin taane hin jiru faayidaa hin qabu kun dubartiin qabu biyya kana keessatti kaameeraa hin seenne malee dubartii hedduun ilmoo 2-3 kophaa dhiira malee guddifati kanatti ilmoo takkitti dhabde. Warra kiyya dhabee jiddatii kiyya dhabee jettas teessee warri kee maal sii godhu amantaa itti amantu dhibbaan dhibba jaallattee amante taanaa warra kee teessistee amansiifta jalqabumarra immoo amantaa kee jijjiiruun dura warra kee dhalee si guddisee miti kabajaaf jecha kasi baasu situ beeka. Garuu warri kee amata 18 geenyaan ati of dandeessee akka jiraattudha kun seerri Itoophiyaallee akkasidha. Kanaafuu warra kiyya akkastu jira. Si amananii sirraa fudhatan si namanne haadhi isaan waan si baasu ati ittiin deemu kabajaa warra keetti gootee kabajaa isaanii eegdee warri immoo eessaanuu sin gaana har'a dallananii si jibbuu danda'an si agallaluu danda'an malee boruu immoo si deeffata haatiif abbaan dhiiga keeti foon keeti isaan amba kunoo kan nyaatee si cuunfee si darbee marsaa meeqa ol si deeffatu jechaadha. Dura sisoon akkana si tumu mataa gaqqabee akka bofaatoo si tumu deemtee ilmoorraa argatte hayyee ammoo maaluma gochuutti naa deebitame billaalee. Madaashin agarre warra jala deemtanii bagatti deebite ilmoo ishiiti jecha maali jecha jettan dogoggoraan hin deeggarina hin deebi'ina maali manni akkasii boru namtichi kun lafaa ka'ee jinniinsaatti ka'ee yoo morma buuse mucattii kana sintu dhufee irraa fuudhamoo lubbuu ishii duute kana deebiftu maallaqaa jedhee mucattii kana waasoo godhee sintu cinaa dhaabbata yaa uummata keenya waan hin jirreen nama hin deeggarina dhuga. Waan hin fakkaanne fakkeessitanii namaan kana hin jedhina garuu isin maal gootani haadhatu ishiitu ofitti falqisiisaa jira dhiiraan ba sanuu nama ishiidhaan ta'in ani nama yoo namni naa ta'ee na gargaare ilmi dhiiraa kun yoo hojjetee sin gargaariin maali nu biyya ambaa taaneef malee biyya keessanitti mee dhalaa kami kan baatee jidaara ambaa dhiqxee dhiiraa laattuskii sinuu dubbadha dhala warri dhala mee kami qotees qofforees kan isinii laatu
ilma dhiiraati qonni yoo jiraate gabbaatee haramattee qofforattee gargaarta malee qansiraan baa hojjettee kan dhirsa kiyyaan laadha jettu yoo jiraatte kun gadhummaan jiru biyya keenya kijiba kun ifa gala biyyaan baa ammoo biyyaan baa eega dhufne nu hunduu hojjennee of jijjiiruuf waan dhufneef dhalaanis dhiirrillee hojjetattee duniyaa kana walitti qabattee yaa rabbi biyya kiyya nagaan nagalchette biyya sii raahaa gootee jiraatuuf kun immoo jaanjoftuun keenya amata meeqasuma asumaa jaanjofti kun asumaa jaanjofti maali ani nama akkasii hin jaaladhu dhugaa caaltuu itti loltee akkasaate jettanii arrabnillee na eeggatuu danda'a ani immoo waan jirtu kana dubbadheetuma du'aa jedhee dubbadhe nama uummata kiyya dhiifama narra ta'a jedheeraan ramadaana keessa jira wanti argee darbuu hin dandeenye waan ta'eef beektanii nama arrabsuus hin fedhu kun immoo arrabsuu miti waan ishiin jette kana sirreessuuf dhufee jechuudha gorseenii itti meellee dadhabe mucattiin humna naman dhageessu asumaa jaanjofti xiiqiin dammarra mi'oofti jedhanii ammas hin mi'oofte gaafa dura gaafa beerri mana kee warastu maal eegdachitti maan du'iin deemte lubbuun takkitti waa laman baatu habiibti meeshaa akkana laffaate dhufteerra caffarti ishiin baatii lama ulfa baatii lamaati aniin hojjedhu qas ba'anni fidi masaarifa jettee namticha akkana saqqaltee irraa nyaataa jirti isheen atiyoo aga baatii 9 akka har'aa dalagaa irraa buutee bedeemtee dhalteeti tumamaa sanuu tumamaa kam daa'imti keetuu dhalatte alhamdulillah jedhiiti innaa kanumaa fi numaasii gochuu dandeenya boruus boo'icha biraan aga dhuftu amma irraa sirreeffadhu daa'ima kee yoona jaartiin hajjii kee hawaala si buusiftii yookiin gara siyyaraa dabarsitii osoo mugduu ammallee jedhee dhaamsa sii dhaamuu dhufee hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaana of kalchaa yoon balleesse jechuudha isinillee yaada qabdan komantiin barreessaa yoon anda goggores na sirreeffadhaa isiniin jedha galatoomaa jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya ammallee isin haa qaqqabu isiniin jedha qaaliiwwan